بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه كان دعوة جرتن أو أي تي أورمي إسلامي تلفزيون بكم جرتن مرتي نجين ربي سبحانه وتعالى اسم ولين هاجراتو أكم قسم لفاتتي كيسا فالكاني كيسا أبورو كيسا جنماتيس إردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسين جاكون استوديو مقالة مينيسوتا الرئيس نفدبرتو كيبلت ربي الرحونا أكسم إن شاء الله كيسما أدى تأمل ديرتو أورمي الرا أورمي تكون بيرفته وبريسا خينيا دكتورة خينيا قاري أرتي عفيف جالتما كان هواسني أرومو قفصونتين سبا سبلموني هدوم بيو غارين كيسان اللي بيخو دابو مال إن شاء الله تعالى أرى إن شاء الله تعالى إما لغرتي برنوت إساني قدين إساني أكم إيسا دلتاني إيسا قدتاني ماتي أكم كيسا أرغماني سن إن شاء الله تعالى كبجا غرتي إساف قدو إن شاء الله استوديو تينيتي أفيري سني بدأي سجرا قم إساتين إسين دبرسا ترتي غارين وجين ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك آريخنا يوتي كان بيت تاتي بإذن الله مولى ربي على فسو أيه. بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ما شاء الله وبليجن كيف يساي أين يتياد كنا أحمد الأما الله أكبر ما شاء اسمه. الله. الله إيه. أكما إسكيرنا تغرتنيتي وبليسيسا أحمد إرتي ما شاء الله ديما بريدا عرب وكاتو خنا إمامك ورتي جرو وبليسيساتي يعني يعني ترار كتير نمني يرو حفظي غافني إمام اتتاتي صلاة مسجد منانو تيساني تمو نانو برات تيما إن شاء الله. jalqaba kan hin salaachise achuma kamisama keessatti wagga san kutaa meeqaan kutaa 10 fakkaate moo 9 kutaa 10 kamisema masgida kunee bakka jedhamu tokko ganda kunee masgida kunee bakka jedhamu achittiin salaachise yaa maqaa biraa qaba masjid Khalid jedhama Tole garuu irra caalaa masjida kuneetiin beekama salaanne salaachifte kam taraawih ما شاء الله جمعة رمضان يجو يوم رمضان salaachisna malee yeroo kaan إمام من ماجرا imaamanni jirani ramadaanuma jejjennagaa قرار يرو أرجعتن ما شاء الله يعني بارك الله بقربين قرتي إسني لافسه جرى كينيا قرآني سال بعده واي قرآن بريسا كينيا دكتور عفيف محمد تاج أحمد علي ما شاء الله أمري ربي سبحانه وتعالى سانا الإريسو سينا إساني جباب سنيتو مقرتي هاساوا جرب بإذن الله تعالى إساني أسمني صوتا بيا فرنجي نبرا جراني يعني نوجه ترامي تولغا برمسا غرامي أكادامي خانا تيبنا كتا قرلا منانو مساني فيته غرام ديمته كولجينو يونيفرسيتي نو نانو مساني مورو غرام إمالتان برمسا مياتيف san booda carraan nagaa egaa yuunivarsiitii Addis Ababaa ture Addis Ababa yuunivarsiitii 4 kiiloo kaampaas تولي achi seenee jechuudha. سنسنتن Achi nagahee dipaartimentii applied biology jedhamu tokko achi seenee waggaa 3 baradhe jechuudha achitti. achitti baratanii jechuu gasanii carraachi argatanii barumsichi wagguma 3 ni dhuma akkasitti eebbifame jechuudha. achirraa eebbifamtanii jechuu tokkofa baatan jechuu achirraa tokkofa baatan jechuun dhagee akka kolleejjiitti
No, kutaa keenyarraa dipaartimentii keenyarraa tokkoffaadha. Akka kolleejjiitti immoo lammaffaa ba'e. Tole. Akkasitti san booda gaa Carraan gara biraatu carraan isin bahe yeroo namni jechuun barnoota biyya alaafaa itti fufuu jechuun namni akka iskoolarshipii harkatee naannoo adda addaatirraa namni gartee deema. Yeroo tokkoffaa baatan kana garam deemtan? yeroo Maatiif san deebitanii moo barumsa itti fufuu no achuma? guyyaa eebbaatillee hin jiru. Wanni koorsii wayitii fedhanii gara Saawus Kooriyaadha. Ji'a tokkoo fi wayi saaminti 5 gara Saawus Kooriyaa carraan dhufe. Isiniif eenyu? Anaa fi ijoolleen lama kan biraan jiran musliimaa miti. Okay, naannoo karaa Amboo kanafaa karaa Wallaggaa kana. Yaani eebbifatanii eegas cara ijoollee gartee naannoo adda addaarraa tokkoffaa baate kana hojii gartee karaa Dabub Kaabaa gartee Kuuriyaa kana deemtanii jechuudha. Ijoolleen sun musliimaa miti. Garuu ati harka dheeraa qabda na ajaa'ibu jira. Maali ijoollee sanaan namni beeku hin jiru jechuun tokko yuunivarsiitii Amboorraa na fakkaate lamaan Amboo jedhan. musliimas miti isaa akka dhageesses hin beeku gaa'e. Riikardii obboleessa kiyyaas qabda of harkaa. Alhamdulillah. Na duubaan waan hedduu qorattee dhuftee akkasitti Saawus Kooriyaa san deeme torbee 5 gaachitti leenjii nu kennanii. Waa'ee maali? Barumsuma kanaani barumsuma baayoloojii baranne kanaani waan food science program and food departmentii waa'ee foodii kana irra caalaa qo'atu isaanii isaanii koorsii nu kennanii san booda gara biyyaa deebi'e. Gara biyyaa deebi'e gaan turre xiqqooma ji'uma muraasa san booda gara Sudaan deeme jechuudha. Tole yeroo deemtan kana gaa biyyi amma deemtan kunis biyya afaan addaa gartee bifaanis addaati. Mudannoo achi keessatti si mudate afaan jira. Nyaanni isaaniitis nyaata addaa. Kan naannoo keetis nyaata addaati. Imala jara imalta warri waliin deemta kunis amantii addaa isaan jechuun amantii biraati islaamaa miti. Haraamii fi halaal hin qabanii itti nama haraamii fi halaal ofirraa ilaalu. Gartee biyya sanitti waan adda addaa fa nyaatan jechuu dhageenye. Waan 7 turtan kana. Achitti wanni tokkoffaa nama rakkisu nyaata. Yeroo baay'ee isaan booyyee nyaatanii. Nyaata isaanii keessa booyyeen hin dhabamu waan hunda keessa. Isaan eeggataa hanga killemaa fi daabboo. Kanuma bakka akkasitti kunis gaa killee takka qofa kan kaasuu dandeessu akka buffee jira. Killee qofa killee qofa nyaadha jettee hedduu kaasuu hin dandeessu. Takkuma bichaa fudhadhu sin jedhani. Akkasitti xiqqoo nu rakkisee ture garuu alhamdulillah booda irratti uummata musliimaa tokko barattoonni iskoolarshipii argatanii kan bara dheeraaf achitti baratanii jiran gaajji'uma tokkoo fi wayiif deemne. Maskiidas ni qabanii. Rabbi gaajara sanii walitti na fidee akkasitti isaan jala deemee nyaachuutti ture jechuudha. Isaan maskiidatti ruuzii kana ni fidanii foon kana lukkuu maali. Nyaanni maasha Allah ka ajaa'ibaa ture. Achumatti gaafa gara maskiidaa dhufuun nu mijanne kilaasii namni wajjin wal qabatee manumatti nu fidan jechuu dormitti. Tole akkana achitti akkana turtanii jechuu biyya san keessa. Kana deebitan jechuu barumsaan gartee koorsii tireeningii teessanis xumurtanii gaffidanii. Waa'ee barumsaa kanarratti yaani ati yaani doktoruma gartee fayyaa kanaan taajatteeti moo yaani mee jechuun barumsa yeroo deemu turte kana maatiin teetoo abbaan keetoo maal irratti gargaaruu ture? Sangaa durumaan fedhiin qaba ture. Yuunivarsiitii marraa osoo hin eebbifamiin gaa Itoophiyaa irraa osoo hin deemin yaalii hedduu goone gaa jijjiiruu fi gara wanni fayyaa kana gara doktorummaa jechuudha. Hin taane dhumarratti gaa
Sudaanitti carraan kun argamee ennaani akkasitti gara Sudaan deemuu danda'e jechuudha. Malee Itoophiyaatti osoo hin eebbifamin dura jijjiiruun ni danda'ameedhani. Abbaan keetillee kana faallaas dura dhaabbatee fakkaata abbaan yaani waa'ee gartee waajjira amantii quraana kanaa fi waa'ee gartee yaani waa'ee mootummaa kana keessa yoo siyaasaan seente shifti gara biraatti godhisiin jedhee jira. Barnoota gartee gara waa'ee fayyaa kanatti waan gartee mootummaa keessa waa'ee gartee siyaasaa keessa yoo seente quraana kanaa yoo waajjira mootummaa tokko seente yaani walis hin deemu ilma koo jedhee atirra irraa qeebalte jechuun dhagee. Akkas jedhee jira. San dura Turkiis deemuufin ture iskoolaarshippii gara Turkii argadheen ture barumsuma amma digirii argadhee san booda gaafuma achi barataa turre onlaayin iskoolaarshippii kana barbaanna. Akka carraa maastarsiidhaan na fudhatan meedisin kanas onlaayin irra yoo jiraate inni barbaanna turre doktorummaa kana jechuudha. Appilaayi gootan jechuudha. Ka Turkii kanas appilaayi goneennaa maastarsiidhaan si fudhannaa jedhani. Sadaf Suudiilleen Suudiyoo? Suudii. Saniinree xiqqoomaaf bakka imbaasiillee deemee waa hunda fixadheen ture. Gara Turkii? Gara Turkii deemuuf. Yaa baankii kanaan barattu jedhee doktorummaa kana baratu qabdee akkasitti. Dura gufuu bakka hin ta'u jedhan. Walakkama kana isa Sudaanii kana rabbi laaffisee san argadhe. Bara kam keessa? 2017 akka Faranjiitti. Akka 2017. Itoophiyaa 2007 Gara Sudaan imaltan jechuudha. 2007 dhumarratti. No 2009 dhumarratti malee. Gara Sudaan deemtan jechuudha. Jaamiyaa. Inshaallah. جامعة فنلقية العالمية إلمتي أو International University of Africa. Oh, إنتون وان أمانتيتيس أكيد وان دبرسيفتي أشوا. وان دبرسيسان. واو. يا كشريعاتيس. إذا كناس هندو ماني كباني. أنتيجاسان كيس تاسا فيتو فيلتة أبلايني قطع. كنا براتشو برباديتي غافي كيسيتا كسيتي. Qabxii kan kee ilaalanii fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf meedisinii yookaan doktorummaa nan baradheete yoo qabxiin kan kee xiqqoo gabbu'aa ta'e sin fudhatan. Qabxiin kan kee kanaaf hin ta'u kana filadhuu jedhanii sitti himanii. Akkasitti gaan san argadhe barumsa kiyya achitti jalqabe jechuudha. Achitti jechuun barnoota ammayyaatiin simatamtee achi dhayitee itti fuftee jechuudha. Waggaa meeqa achi turtan? Achitti yeroon achi deemu 2017 macarrashii irratti hamma 2023 bara jaha jechuudha. Bara jahaan ture booda Ramadaana keessa gara dhumarratti iidii biyyattiin dabarsaa jedheetiin achirra bahe. Boqonnaadhaaf. Akkasittiree barumsa fixnee waraqaa fudhachuuf Ramadaana booda nun jedhan. Yaa Ramadaana booda iidii booda nun jedhanii jennaani. Ammas itti biyya galee iidiis biyyumattiin dabarsee galee. San booda akkuma galeen ani ashral aakhir jammarii irratti kan hin gale. San booda bultii 24 eegasanii bultii 4 booda jechuudha waraanni amma Sudaan akkana. Lola isin irratti ta'e jechuudha. Gaafa jalqabe. Eegasanii reegin waan jechumaan iidiin baasee dheen bahee haga ammaan deebine jechuudha. Yaa salaam. Yaa rabbii gaara. Jaamiyaan san jechuun nama barattoota adda addaa biyyoota adda addaa irraa facaasanii jiran amma akkas garas kaan karaa Ugaandaa. Sun warra fixne san warra baratee hin fixne waggaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa warra hin fixne kana facaasanii jirani. Biraanchi qaban jechuudha. Durumaan bakka qaban ni jira. Garuu immoo akka haaraattis banatanii kan barsiisuu jiran ni jira. Nu egaa eebbifamneerra. Kan nu hafe waraqaa fudhatu ture. Waraqaan sun iida booda nun jedhaniiti loli sun iida dura bultii 5. Iidii oduu bultii 5 isaafuu loli sun jalqabe jechuudha. Subhaanallah. Yuunivarsiitiin sun kaampii ta'ee ture.
amma garuu gaa xiqqoo gara wanni raayyaan ittisa biyyaa ka biyya Sudaanii jechuudha ari'atee to'achuu jira. Guutummaan guutuutti gaarabii biyyatti nagaa. Carraa hedduu namaa kennite jaamiyaan san uummata hawaasa keenyaa fi waa baay'eenu nama hedduu oomishte. Alhamdulillah. So kana keessaati barnootas barachaa waa'ee doktorummaas barachaa itti fufaa turtanii yani barnoota amantii tokko quraanoo achitti irra deebitammoo. Quraana achitti deemee quraanan baranne doktorummaan gaa xiqqoo biizii nama godha yeroon argattu. Isuma duraan haffasdiseen gara akkasii jalaan banne muraaja'aa goota malee yerooma tokko gooteefi muraaja'aa godhut ture malee yaale yeroo lama moo sadi qiraa'aa biraallee qara'uuf yaaleen ture garuu naan mijanne subii isheennee gallaba baana laba baatee gara manaa galtee boruuf qormaan ni jiraateen qo'attaa yoo assaayimentiin jiraate assaayimentii hojjettaa dadhabdaa hin raftaa akkasitti xiqqoo hin mijanne ture ishuma gaa haffazne taran rabbii barakaa ishumti akka nun banne yaa rabbi gaa jechaatuma muraaja'ama ni godhu turre malee akkasii tole achitti illee yaani salaachisuullee turtan يعني الرباية نواس كسو قرين تجري سيا قرين أورومو سيا قرين سومالي سيا قرين سودان سيا يعني نقل يجون سجلية تيتنا يجون سودان القرآن ما شاء الله كبرك قرآن سودان الحمد لله ارتي شيء تجي آخر مثلا لك أكسيدنا جاجاما أكسيدنا ربي رحمته يسانع فقولوا يعني قراءتنا سجلية تيتنا نمنا إمتى فكيسنا مرة وفودا كون كان كان قاعد ذاتي ما maalin hawaasa duratti beekamte yaachin addunyaa waa hedduu viidiyoo keessan gara feesbuukiitiin hedduu agarru ture gariin saba amaaressee ture ati akkuma waliin jenne saba kamiseeti nama oromooti islaama innamal mu'minu ikhwa saniif mee yeroo baay'ee namni dhufu kaan amaaressitti dubbatullee ni arga soomaalessitti dubbatus ni jira sabni adda addaas dubbata kana keessaa mudannoo si mudate suudaan keessatti takka sooshaal miidiyaa irratti. Akkuma jette kana gaa viidiyoon akkasitti faca'e kun akkaataa naannoo fadhe kanatu xiqqoo nama ni godhe kan Sudaaniiti jallabiyaan sun kan Sudaaniiti akka isaan uffatan sanitti uffadheeti kan waraabame viidiyoon suni saniif Sudaaniin Sudaanima itti fakkaatee ture warri Somaalis gaa Somaalee jedhanii warri Itoophiyaatis gaa booda kana na beekan warra natti dhiyaatu yoo ta'e malee ani akka nama Itoophiyaa ta'es namni hin beeku. Ajiib. Booda kanarratti gaafam biyya galee ati gaafuma Sudaan irraa galuu ka'e kan gasanii akka nama Itoophiyaa ta'e namni na baratu jammare malee. San dura gaa nuyis wal fakkaanna warri amma akkas East Afrikaa kuni baha Afrikaa gaanfa Afrikaa kuni fakkeenyaaf amma yoon Somaalee deeme akkasuma namni ana fakkaatu baay'eedha isaanis nan shakkan amma katabaan katabnullee wal fakkaataa bar garuu qubee tokko tokkorra wal garii muraasa malee saa gaaf tokko Somaaleen tokko kitaaba harka qabateera dubbisee ani afaan Oromoo gaa dubbisuu beekamti dubbiseeni maal jechuudhaan jedheen aare akka malee aare maali akkamiin akka naman beeknee na gaafattaa nan jedhe Somaalee taate Somaalee taate akkasii yoon immoo wanni Sudaanii san uffadhe Sudaaniin amma akka namni yaadu kana gurraachaa miti Itoophiyaa keessaa amma fakkeenyaaf Sudaanii gurraattii tana namni akkasii beeka kana tana akkasii miti kan Itoophiyaa aywa bareedaa baay'ee jira akkuma Itoophiyaa kana fakkeenyaaf gadi gara Gaambeellaa mala gadi deemtee jiranii miti Sudaanittis akkasuma ni jira garuu didiimaanis baay'ee akkasii isaan bira wagga deemtus magaalaa akka kiyyaa kun guute didiimaanis guute Sudaan ima se'an akkasitti warri baha Afrikaa kun wal fakkaatanii saniif gaa xiqqoonni jedhan malee hundaafuu ati saba hunda biratti fudhatama argatte nuti islaamummaadha kan
ilaalamu isaa islaamummaadha kan laallu bifaa fi loqodaa miti rabbii birattis kan yaa kabajaati boru guyyaa fuula isaa dhaabbannu ati Ittiin saba reegamsa. akkanaadha ati Tigree Oromoo Amaara jedhee sadarkaa rabbiin si bira kan namni gaafatu qabu hin jiru yaa osoo silaa zariin taate Abu Jahaltu Abu jedha Jahal. Abi Lahabtu Qurayshi. Abi Lahabtu Abu Jahal fa'aatu Na'am. warra Qureeshiiti zarii rasuulaati isaantu jannata sheena bilaal dura silaa Bilaal dura Mhm. Bilaal Habashiin kotteessaa jannata kee dhagaheedha Subhaanallah. ergamaa rabbiiti salawaatu rabbi salaamu alayhi akkasi maaliin dalagaa taqwaa nuti qabnu santu murteessa na'am rabbiin warra diinii isaa jaalatee diinii isaa irra du'u rabbiin haa godhu inshaallah maashaallah kanuma barumsi rabbiin si laafisee bakkuma deemtutti qabxii babbareeda suudaanitti illee yaani mee kore waliin turtan jechuun warra yaani barattoota gartee yaani oromoo yaani union ka warra waliin jirtan badhaasallee ka isinii kannan sooshaal miidiyaa irratti illee agarree turre yaani uummata Itoophiyaa jaalalli jara saniitii ka waliin turtan warra waliin barattanii akkam ture yaa tokkummaa barattoota Oromiyaa kan jedhu ni jira ture yaa barattoota gargaaramuu qaban ni gargaaran turanii akkasumas darbee darbee barattoota qabxii nagaa argatan ni badhaasanii hanga namni qabxii akkanaa fide good very good excellent maal waan jedhamu jira saasaa namni excellent fide semistara kana ni badhaasneedhanii gaafsan gaanii miidiyaa irraa agartan gaasan ta'a yeroo tokko badhaafameen ture gaa maashaallah sanii alhamdulillah gaa jara saniin maal jettu warri si badhaaseen ka biyya adda addaa amma addaa faca'e nagaa hundinuu faca'ee jira saa rabbi gaa inshaallah hundinuu waan yaadaniin waan silaa Sudaan deemaniif sababii qabanii saa waan isaan yaadan oli rabbi amiin haa ta'u isaanii haa guutu yaada muraadii isaanii rabbi haa guutuu fi waan yaadan caalaa rabbi sadarkaa guddaa rabbi isaaniin haa guutu inshaallah maashaallah tole carraa rabbi sii kennee akkuma biyyatti imaama taatee salaachifte suudaanitti salaachaa turte masjida kami yaani jaalallee hawaasaniitu akkamitti simatan masjidii an salaachaa ture masjidul zaakiriin jedhama bakki itti argamu riyaad murabbaa sabaa jedhama achitti salaachisaa ture gaa waggaa afuriif moo akkas maashaallah gaa uummanni sudaanii wanni nama baay'ee keessattuu nama quraana haffaze kanaan meedisinii san ka argachuu danda'een kaffaleetu ture kan hin barachuutti ture nama naa kaffaluu jira araba irraa naam garuu waanan kaffaluu qabu san walakkaasaa kan naadhiisan maali razamee baagiraawundii waan sii ta'e kan sappoorti quraana rabbiin sababii quraana kanaaniin walakkaasan naadhiisanii yaa salaam xiqqooma kaffaluu diskaawuntii nama quraana haffazeera jedhamee namni tokko akka malee jaalatan yaa salaam akkanumaan immoo nama dalagatu dhufe sanillee namni keenya biyya sanitti ati eenyu eessaa dhufte odoon jedhamin nagahan dalagatutti ture akkasitti gaarii anis masgida sanitti mana naa godhanii bichaatti osoo waan takka narraan irratiin nagahan jechuu na kaaddamutti akka turanii maatii akka obboleessaa simatanii akka ilma isaaniitti na laalanii akkasitti nagahaniin jiraachuutti ture jechuun alhamdulillah mudannoon achii biyya san keessa qabdu jechuun gaa namni yoo dura dhaqu afaan arabaatiis ta'u biyya baduu ta'u qilleensinis qilleensi akka biyya teenyaatiif qilleensa noo takko bifaanis namni gariin gartee nama adda addaa argita hawaasa baasaa lammootaa biyya san jira akkam ture waan achi nama mudatu namni maatii wajjin hin jiraatu so akkam argite waggaa jahan sana akkana turtan yaa biyyi ormaa kun waan hedduu si barsiisa fakkeenyaaf amma osoo gara masgidaa deemee achitti kifil bichaa naa godhanii jiraachuu nyammariin dura doormii keessatti doormiin tokko yoo qadrii istuudiyoo kanaa taate nama 8tu as keessa galaa 8 biyya garaagaraa irraa jechuu biyyi tokko doormii tokko hin sheenu amala nama kana hundaa baattee
akkasumas immoo haali qilleensaatis akka malee ho'aadha. Baay'ee ho'aa. Mukayyaf hin jiru. Subhaanallah. Amalli namaatis hin jijjiiramti ho'a kana wajjini. Ajiib. Waanuma xiqqoo tokkotu nama wajjin walitti buusa. Akkasitti jalqaba irratti xiqqoo natti ulfaatee ture jechuun isaa baay'ee Akkas. haali qilleensaa akka malee nama miidha. Garuu adduma keessa turtuun Fudhattan. akkuma amma cabbii biyya keessanii kana. Subhaanallah. Kana itti dhufnu hadiisi. Rabbi subhaana owwo san akkasitti qilleensi biyya teenya maashaallah. Qilleensa bareedaa Suudaan yaani akka malee owwaadha. Yaani rabbiin kachitti fayyaa isin taasisee keessa jiraatan. Alhamdulillah. Tole egaa yeroo biyyaan baa jiraatu namni akkuma namu baqattummaa irra imala hijira adda addaa namu ture. Gaafa nuti bara dheeraa dura biyya keenya tana jiraannus nyaata ofii midhaasanii ofii bilcheefan. Isinis akkaan dhageetti nama suuqu nyaata illee akka malee godhuu jaan. Nyaata Suudaan irraa akka hin jaalattanii yaani nama suuqu akka malee godhuu jaani. Dubbii sanoo dubbii dhugaatii moo dharaati? Sangaan biddeen akka malee hin jaaladhaan. Biddeen kana barbaadee bakka inni jiru. Injera Itoophiyaa kana. Biddeen Itoophiyaa xiqqoo jalqaba irratti caggwaaraa kun na dhukkubee ture. Achitti? San booda biddeen kana malee nyaanni biraa gannan qabu. Hin fudhataa garuu waan nyaate ittiin fakkaatu. Tole. Kanaafuu biddeen kana barbaadee booda waxii gaamanuma godha manumatti. Atuma godha jechuudha. Manumatti waxii bakka amma gaa warri masiidaa bakka taa'u naa godhanii turani. Achitti gaa ofumaa waxii san godhee biddeen san nyaachaa ture. Gaafa immoo xiqqoo barumsi biizii si godhee yeroon arganne gaa immoo bitachaatuma Xalabatee namni. akkasitti ofaa turre jechuu jiru Sudaanii san. Yoo nu godhi jedhama hin goote jechuudha. Suuqoo. Nan godha nagaan hin gadha. Maashaallah. Biiznillah. Yoo rabbi jedhe inshaallah mulla. Dhageessan jedhana maashaallah. Alhamdulillah. Gartee fakki rasuula salawaatu rabbi salaam alee nyaata godha ispoortii godha waa hunda gartee yaani fakki isuma. Namni dubartii qofa irratti eeguun kun namni gartee qaariin tokko nyaata hin godhu nyaachuu malee ittiin fakkaanne jechuudha. Laa suni hojii manaa kana hojii mana keessaa kana warra jaartii qabuuf gaamee sanii dhufte waan laaxxummaa soo turre. Akkas. Namni jaartii qabu niitii qabu mana keessatti niitii isaa gargaaruun Dirqama. aybii miti. Saa. Ergamaan rabbii Salawaatu rabbi mana keessatti ni gargaaranii. Akkas. Aboo niitii isaa gargaaruun akka aybiitti nama ilaalu jira. Fakkeenyaaf yoo ishiin dhukkubsattee yookaan immoo ishii mijjeessuu dhabe gabayaa bu'ii. Mata baqa inseenu gariin. Gabayaa bu'ii waa biti. Akkas. Yookaan mana kee immoo dhukkubsattee raftee kushinaa isheenii. Ilmaaniif ofii Waa bisheef. Saa. Ewa. Waan itti saalfattu miti jechuun kuni. Nagahaan jechuun sunna rasuulaa teettee Saa. yaa laphee afuuftee dubbatuu qabda jechuudha. Maashaallah. Tole biddeena nu himte akka biddeena jaalattu. Naannoo keessanitti nyaanni jaalataman kanatti jaalattu. Eessatti? Kamiseetti? Kamisetti. Meen argisina qoo nyaata tokko achirratti. Yaa nyaata tokko jira. Kan foon wanni yaani wanta qaba. Foon if keessaa qaba waan adda addaa qaba. Si argisiisuu hin dandeenya asirratti. Maashaallah. Nyaata kana kunoo. Warri argitan kunooti nyaanni as jira. Nyaata bareedaa nyaata kana. Kun gaa nu biratti baraan wagga tokko argama. Yeroo baay'ee maqaan isaa waqaalimoo jedhama. Waqaalimoo yaa salaam. Waqaalimoon kun gaa na wajjin saayibana jabaate. Akkana jedhan. Hayyee. Gaafan Sudaan jirullee nan ergisiisa. Allahu akbar. Sponsora godha. Na ergaa jedheeni Sudaanitti illee nan ergisiisa jechuudha. Maalirraa hojjetama? Waqaalimoon yeroo baay'ee waqtii Eid al-Adhaa kana kan hojjetamu. Gaaf garii immoo gana dhoondeesse hin godhaniif. Garuu yeroo baay'ee miti. Guddeessaan inni kan godhamu yeroo Eid al-Adhaan darbe gaa wayita san hin qalamaa miti udhiyyaan kun. Foon sanii namugaa akkuma waanuma fedhe irraa godha. Nuyi kan fayyadamnu foon gaalaati.
foon qotiyootis kan godhu jira, foon re'eetis kan godhu jira. Akkasittiree foon kun xixiqqeessamee kitifame. Jalqaba zalazalteetii fannista xiqqoo akka gogu. San booda immoo xixiqqeessitee kitifta. Xixiqqeessitee egaa kitiftee booda wanni qimamii waan baay'ee qimamii kana gosa hedduu jira. Isaantu beeka kana barbariis mixmixaa wanni balawii isa nagaan gubu kanatti godhanii. Inni keessa kaa'an kun wannidha mar'imaan horiiti. Mar'imaan looniiti. Mar'imaan garaacha wanni kana ka'ee afuufanii itti wanni godhan. Innis akkaataa ofii qaba akkanumaan fuuteetti naqxu dhiqamee afuufamee piroosesii ofii qaba. Ati nyaanni kun yeroo dheeraaf ta'a. Siistama yeroo firiijii maali jinniin kun hin jirre san. Ajaa'ibaati. Ogummaa addaati. Ogummaa addaati kun ofii isaatiiti. Akka malee mi'aagaa inshaallah yoo biyya dhufte gaaf tokko yoo. Bi'iznillah. Achi asitti erguulleen. Ameerikaana erga jetta gaawwata kadhannamtee. Inshaallah hin jirtanii. Numa dawwalla haloo assalaamu alaikum jennee xirri eeguu telefoona bilbilame doktora Fiifin argaa jiru. Okay, biyya Suudaanitti uffattaa fi fuul kam jaalatta? Fattaa fi fuul kana jalqaba nyaata turre nagahaan. Yaa ati namni nyaata biyyuma ofii kana jaalata. Fakkeenyaaf namni Itoophiyaa kun biyyuma fedhe yoo deeme biddeena jalaan hafu. Addunyaa nu jalaa hin hafne. Warri biyya biraatis Keeniyaan ugaalii. Ugaalii akkasi. Ugaaliin jalaan hafu. Marqaa kana micciirraa. Akkasitti hundinuu aadama ofii arabnis ruuzaa fi kabsaa maali jettee foon kana jala deemti. Akkasii kana gaa Sudaan keessatti fuulii fi fattaa barataa taatee kanarra hafuun hin ta'u. Walaban taatu. Mana barumsaa wagga deemte achuma ooltaa. Laanchiin. Laanchiin jira gaaf garii qursiis achuma nyaata. Kana gaa nyaata ajaa'ibaati nama hedduu taateeti saanii guddaa tokko keessa daabboo kana kukkutteeti fuulii akka biyya keenyaa kanaa miti hamma qolaati sun kan affeellamu. Affeelamee san keessa gaammoo waan hedduu killee ni jira xaamiyyaa falaafii jedhanii san waan baay'ee qaba. Namni Sudaan deeme gaa fattaa fi fuulii ka biraa immoo asiidaa jedhanii marqaa isaaniiti. Marqaa jedhuun kanaan garuu xiqqoo isaanii adda. Sanumanni kun lamaan isaan biratti nyaata beekamaadha jechuudha. Ajaa'ibaa nyaatu turre. Daawwattoota Oromiyaa Islaamii Televezyiinii kan hordoftan galatooma isiniin jenna. Gaafii deebisaa seenaa isaa doktora keenya doktora Fiif waliin goone kutaa lammaffaa kana fakkaatti kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti fi amaanillah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.